Aanaa martii keessatti tikstootni impaayera Itiyoophiyaa dargaggoo tokko ajjeesuun qabeenyaa jiraattotaa mancaasan. Jaal amartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa aanaa martii ganda Farraaqsaa Jaawwii bakka addaa Raamichaa jedhamtu keessatti waraanni murna bilxiginnaa yakka dalagi osoo hin qabaanne dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota irraa odeeffate. Dargaggoon ajjeefame kun Rijaaloo Nuuree Galatuu akka jedhamu kan ibsan jiraattonni maqaadhuma keessaa hin qabneen itti moggaasuun araada dhiiga qulqullootaa dhangalaasuu jarri qaban bulguun bilxiginnaa garjabinaan ajjeesan jedhu. Ajjechaa suukanneessaa kanaan cinatti qabeenyaan jiraattotaa kan akka jimaa wambadoota kanneeniin heddumminaan manca'ee jiraachuun addeeffameera. Waraanni maafiyaa PP irra deddeebiin daba raawwatanii argamuun aradda toleetti waa maraan badhaate Oromiyaa dirree dhiigni ilmaan Oromoo irratti dhangala'u taasisuun gaddaan golgoleessuu irratti argamu. Aanaa Jimmaa Arjoo keessatti uummata loltoota PP'n ukkaanfamuun gara dirree waraanaatti geeffamaa turan waboon harkaa baasuun gara maatii isaaniitti deebisuun himame. Guutuu gabaasichaaf jaalfalmataa lammi. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Gomboo bakka addaa Buqqee jedhamutti hagayya 2026 waboon loltoota PP uummata nagaa afaan qawween ukkaamsuun gara dirree waraanaatti erguuf deemaa jiru irratti dhukaasa banuun harkaa baasee gara maatii isaaniitti nagaan deebisuu hoogganni waboonichaa beekse. Akka hoogganni waboonichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa ifoomsetti loltoonni PP uummata nagaa lola Oromoon ilaalannetti hirmaachisuuf afaan qawween ukkaamsanii osoo deemaa jiranii dhukaasa irratti banuun namoota baay'inni isaanii 80 ol ta'an harka diinaa keessaa nagaan baasuun gara maatiitti akka deebi'an godhee jiraachuu ifoomsee jira. Murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo afaan qawween ukkaamsuun yeroo garaa garaatti lola Oromoon ilaalanne irratti hirmaachisuun fichisiisee aangoo barcuma siyaasaa isaa dheereffachuuf akka tooftaatti fayyadamaa waan jiruuf ilmaan Oromoo bakka jiran maratti shira murna shiftaa kana irratti dammaquun akka of eeggatanis ajajaan waboonichaa itti dabaluun dhaamsa dabarsee jira. Aanaa Yaaballoo keessatti waraanni murna faashistii PP jiraattota hidhuun dararuu fi qabeenyaa saamuu ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Hirbuu dhuga. Godina Booranaa aanaa Yaabelloo ganda Dharriitoo keessatti waraanni murna gabroonfataa PP adoolessa 2026 irraa eegaluun bifa addaan jiraattota saamaa jiraachuu fi jumulaan mana dararaa sirnichaatti hidhanii hiraarsuu maddeen keenya qabatamoon bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran akka maddeen jedhanitti maqaa garaagaraa da'oo godhachuun daangaa malee saamicha raawwachaa kan jiran ta'uu ibsuun yakka malee jumulaan hidhanii dararuu jiraattonni jiraachuuf sodaa jabaa keessa jiraachuu himu. Qarata kellaa irraa kaasee inshuraansii fayyaa fi kanneen biroo tarreessuun sabbata hiyyeessaa hiiksisanii dafqa barootaaf dadhabbiin dhufe garaa isaaniif oolfachaa jiru jedhu. Akka godinichaatti miidhaan ergamtoota bilxiginnaan jiraattota irratti raawwatamaa jiru salphaa ta'uu dhabuu kan ibsan maddeen goleewwan Oromiyaa mara keessattis dabni wal fakkaataan raawwatamuun yoo Oromoon dammaqee hin fincille salphina kana caaluuf saaxiluuf jiraachuu agarsiisa jechuun akeekaniiru. Konkolaataan barattoota kutaa 12ffaa fi gara yuunivarsiitii Mattuu deemaa ture garagaluun barattoota 8 olirra miidhaa qaamaa ulfaataan ga'e. Jaal Sabaafan Waggaarii dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bureerraa ka'ee konkolaataan barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara baranaa 2026 marsaa sadaffaa waraqaan fudhachuuf gara yuunivarsiitii Mattuutti imalaa turan fe'ee deemaa ture galagaluun barattoota 8 olirra miidhaa qaamaa ulfaataa geessisuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Rakkoo daandii fi jaleewwan sirnichaa konkolaachistoota muuxannoo hin qabnee fi shaakala irra jiran humnaan qabuun barattoota kana kan itti feenaan balaan kun kan uumame ta'uu kan himan maddeen. Balaa kanaanis barattoonni 8 ol ta'an garmalee qaamaa miidhamuun qormaata waggaa 12 itti dadhaban irraa hafuuf dirqamaniiru. Miidhaa irra ga'eenis barattoonni kunneen yeroo ammaa hospitaala Mattuutti kan argaman yoo ta'u du'aaf jireenya gidduutti kan argamanii fi carraan lubbuun hafuu isaanii shakkii keessa jiraachuu maddeen odeeffannoo ONM gabaasaniiru. Barattoonni osoo bakka baratanitti qoramuuf mirga guutuu qabanii mootummaan gabroonfataa biltsiginaa
biltsiginnaa immoo gara fedhetti oofuun tarkaanfii waboon goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii biltsiginnaa irratti fudhataa jiruun sodaa fi raafama amaa keessa galuun barattoota gara yuunivarsiitii geessuun balaa konkolaataa fi miidhaa qorqalbii irratti raawwataa jira. Waraanaa raayyaa ittisa Impaayiraatti 5 godina lixa Wallaggaa aanaa Begiitti hidhannoo guutuun wabootti harka kennatan bal'ina isaaf jaalmurtii haqa. Miseensonni waraana raayyaa ittisa Impaayiraatti 5 godina lixa Wallaggaa aanaa Begii mooraa waraana Begii keessa dheengadda miliquun adoolessa 2026 hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromoo harka kennatanii jiraachuu ajajaan oboonichaa irraa biyyoolessa Oromiyaaf gabaasan. Miseensonni waraana raayyaa ittisa Impaayiraatti duraanii kunis qawwee akaamaa 5 hidhannoo 5 boombii F18 fi rasaasa 540 fudhachuun obbolaa isaanii bira nagaan ga'anii jiraachuu ajajaan oboonichaatti dabaluun ifoomsee jira. Miseensonni waraana PP duraanii kunis simannaa fi kunuunsa waraanni bilisummaa Oromoo godheefitti akkaan gammaduun gocha dabaa kanaan dura munni biltsiginnaa uummata isaanii irratti dirqamaan isaan raawwachiisaa tureefis dhiifama gaafachuun gara fuula duraattis qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n geggeeffamaa jirutti makamuun afaan qawwee isaanii diina saba Oromootti galagalchuun akka saba isaaniif qabsaa'uuf fedhii akka qaban dubbatanii jiru. Dhumarratti hiriyooti isaanii mooraa diinaa keessatti dirqamaan ukkaanfamuun qawwee hidhachiifamanii fedhii malee mooraa diinaa keessa jiranii fi kanneen fakkeessaa biltsiginnaan gowwoomfamuun saba isaanii irratti dararaa garaa raawwachaa jiraniifis sirna biltsiginnaa ofiifuu wabii hin qabne lolli bakka hundaa irratti geggeeffamaa jiru keessatti du'a bilaashaa du'uu dhiisanii yeroo isin gara saba keessaniitti deebi'uun obbolaa keessa waraana bilisummaa Oromootti makamuun qabsooftan amma jechuun dhaamsa isaanii karaa irraa biyyoolessa Oromiyaa dabarfatanii jiru. Aanaa Cooraa keessatti ergamtoonni murna biltsiginnaa jiraattota hidhaatti darbachuu ammeessan guutuu gabaatichaaf jaal'utubaa qabsu. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Cooraa keessatti ergamtoonni murna biltsiginnaa jiraattota hidhaatti darbachuu ammeessanii jiraachuu maddeen ONN ifoomsan. Ganda Dilimbii jedhamu keessatti jaleewwan murna biltsiginnaa lafa jiraattotaa irraa biqiltuu bunaa beenyaa tokko malee kaasuun lafa isaanii abbootii qabeenyaaf kennaa jiraachuu hordofee namoota qabeenya keenya hin kenninu jedhan ammoo ukkaamsuun hidhaatti guuraa akka jiran odeessi bakkichaa irraa biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Haaluma kanaan namoota hidhamanii jiran keessaa muraasni maqaan isaanii nu ga'e Aadde Zannabuu Tolii fi Naziifa Baatee kanneen jedhaman ta'uun eeramee jira. Abbaan qabeenyaa harka wayyaa jalaatiin biltsiginnaa faana walii galuun ilmaan hiyyeessaa saamaa jiru nama maqaan isaa Zeenuu Mustafaa jedhamu ta'uunis itti dabaluun ibsameera. Aanaa Mi'eessoo fi Cinaaksan keessatti hidhattoonni Somaalee daangaa qaxxaamuruun dhukaasa walirraa hin cinne uummata Oromoo irratti banuun miidhaa qaqqabsiisuu itti fufan. Dabalatasaaf Jaalfaajii Bilisummaa. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti hidhattoonni Somaalee shira ergamtoota murna biltsiginnaan daangaa Oromiyaa qaxxaamuruun uummata Oromoo irratti dhukaasa bananii irra deddeebiin qeef qabeenya irraa buqqisaa jiraachuu maddeen ONN ifoomsan. Shiraa fi diraamaa PP'n qindeesseen hidhattoonni Somaalee torban darberraa eegalee hanga gabaanni kun qindaa'etti dhukaasa walirraa hin cinne araddaalee adda addaa keessatti banuun namoota hedduu qeef qabeenya irraa buqqaasu jiraattonni ONN dubbisee ifoomsaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Ba'aa aanaa Cinaaksan araddaa Daarimuu jedhamutti hidhattoonni Somaalee guyyoota itti fufaa adoolessa 2 hanga adoolessa 5 2026tti uummata Oromoo irratti dhukaasa banuun lubbuu namaa galaafachuu fi rasaasaan madeessuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Odeeffannoo jiraattota araddichaa irraa argameen hanga ammaatti namoonni 2 hidhattoota Somaaleen lubbuu isaanii yoo dhaban namoonni 2 immoo madaa'anii hospitaala Harar keessatti yaalamaa jiru. Aanaalee godina Harargee Ba'aa fi Lixaa kanneen akka Mi'eessoo, Gumbii Bordoddee, Gooroo Guutuu, Maayyuu Mulluqqee, Gursum, Baabbillee, Miidhagaa Tolaa, Cinaaksan, Jaarsoo fi kanneen biroo keessatti humnoonni mootummaa naannoo Somaalee babal'ina lafaa fi saamicha geggeessuuf hawaasa Oromoo buqqisuu cimsanii itti fufuun barameera. Hidhattoonni kunneen ergama PP irratti kenname galmaan ga'uuf daangaa ce'anii godinaalee lameen kana irraa ilmaan Oromoo ajjeesuu, saamuu, ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisaa kan jiranii fi hanga ammaatti sosochii hidhattoonni kunneen geggeessan qaamni mootummaa illee waan tokko hordofaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni itti dabaluun ibsanii jiru. Aanaa Jalduu keessatti ergamtoonni PP saamicha hawaasa irratti geggeessan ammeessanii jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaalhiraan Gameessa.
lixa shaggar aanaa jalduu gandoota kanneen akka jimaata waleensuu qoricha dheeraa fi kooluu galaan keessatti lukkeeleen bilxiginnaa maqaa garaagaraan hawaasa dararuu amaleeffatan torban darberraa eegaluun hanga gabaasni kun qindaa'etti hawaasarraa qarshii 4,500 hanga 9,000tti dirqamaan saamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti lukkeeleen sirnichaa kunneen maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun saamaa kan jiran ta'uu himuun akkuma aanichaa guutummaatti saamichi maqaa kaffaltii gosa garaagaraa nagee hin qabneen kan duraa caalaa garmalee jabaatee itti fufee jiraachuu irraa kan ka'e hawaasni qaama tiyyatu dhabee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dubbatu. Murni faashistii PP kutaalee Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti gochawwan wal fakkaatu akkasii maqaa waraqaa eenyummaa dijitaalawaatiin uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuus irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Furmaatni waraanaa Yuukireen kan namoonni hubatan caalaa itti dhiyaachaa jira jedhu Tiraamp. Gabaasa qindaa'eef jaalwabii biyya. Pireesidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waraana Yuukireen keessatti waggoota 4 oliif gaggeeffamaa ture irratti furmaanni waan namoonni hubatan caalaa itti dhiyaachaa jira jechuun torban kana walgahii neetoo irratti marii Turkii keessatti taasifamu irratti waa'ee Yuukireen akka dubbatan himaniiru. Tiraamp kana kan dubbatan wiixata kaleessaa dhuma torban darbee pireesidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi gitee isaanii Yuukireen Volodimiir Zelenskii waliin ergaa dubbatanii booda Raashiyaan halkan tokkotti haleellaa misaayilaa fi diroonii Kiyyeevii fi naannoo ishee irratti raawwatteen yoo xiqqate namoota 28 galaafatte. Moskootti dubbii himaan Kireemiliin Dimitir Peeskoof ejjennoo Ameerikaan waldhabdee kanaa akkamitti akka hiiktuu irratti qabdu akka hin jijjiiramne ni amannaa jedha. Garuu Zelenskiin gaazexaa Financial Times waliin gaaffii fi deebii taasiseen milkaa'ina Yuukireen dhiyeenya kanaa galmeessite ilaalcha keessa galchuun pireesidaantiin Ameerikaa waldhabdee kanaa ijaaraatiin ilaalaa akka jiran amanuu jedhan. Kun kan namoonni hubatan caalaa baay'eetti dhiyaachaa jira jedheen yaada. Pireesidaantii Puutinis akka xumuramuu barbaadu. Kana baay'ee cimsinee isinitti hima jechuun Tiraamp waajjira Oovaal keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin dubbataniiru. Tiraamp ayyaana guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 irratti Puutin waliin waamicha gaarii akka taasisan kan dubbatan yoo ta'u, haasawaa gargaaraan Kireemiliin waliin daqiiqaa 85 kan fudhatee gaggeessaniiru. Pireesidaantii Zelenskiin immoo dhugumatti amma akka xumuramuu barbaadu. Gara neetoottis deemna. Waa'ee kanas ni dubbannaa ni erganna jedheen yaada jedhan. Xumura isaa ni erganna jedheen yaada. Haalli hamaa ta'eera. Tiraamp roobii borii yaa'ii neetoo Ankaaraatti gaggeeffamu cinatti Zelenskiin waliin wal arguuf kan beellamaman yoo ta'u, qondaalli Ameerikaa tokko yaadni marii kanaa waraana kana xumuruuf dhiibbaa haaromfamee gochuudha jedhan.